kottu ol galiitii maatiin kan inni barbaadu akka jetti sana maallaqa osoo hin taane reeffa mucaati. Maallaqni qilee seenu isiyyuu nabani. Kanaafi torba barreeffattu ol galchaa tarreessaa leegastii keessa. Yoo micoon tuni duute obboleessi keetiin du'a baasii gaafa jedhan hin baafti. Isis asii immoo ijoollee Saudi Arabiyaa hin barbaadde hin baafti. Salphatti baafti. Micoon immoo hin duune abadaan odoo duute nan beeka hin duune. Maaliif beektaa kalee gochuudhaaf bakka ta'e geessanii awwaalan malee poolisiin isi kan biyya keessaa isri ka Itoophiyaatu kan maaliin qabne kun gaafa du'e hin maxxansan. Hin footoo jira, qarasaa jira, kaameraa jira. Isini galee salphaa kanatti himeti. Karaa gubbaratti tiraafikii jira, footoo kaasan, imbaasitti dhiyeessan, nama du'e tokko akkanumatti baasanii hin gatan. Waa baay'ee jira. La namni biyya kanatti namni yoo du'e bakka kamiinuu karaa kamiinuu yoo duute mootummaan bakka kamittuu fuutee mana yaalaa tallaajaa si geessiti achiin booda qaama mootummaatiin itti nama barbaadanii gama mootummaatiin barbaadan. Garuu ammoo wanni tokkottiin mucayyoo tana yoo ufumaa yakka way biraa irra hojjetanii yookaan miidhaa biraa ishii eenyu godhan malee biyya kanatti haalli kalee baafachuu baay'ee ulfaataadha waan ta'eef mucayyoo ufuma ofiiti wanni makiinaallee illee miti. Namni makiinaan odoo mi'attiin tun balaa makiinaatiin waa taate balaa makiinaatiin qaaqa wayiin qabu mucayyoon balaa makiinaatiin yoo hidhamtee waan feete taatee jette waan kanaaf intala Oromooti waan feete yoo taate hagana namarraa isiin dheeressu. Gocha kana keessa harka qabdi wanni kun waan isii qaba waan isiin boodaaf isii rakkisu waan beektuudhaaf biraa dheessanii ofuma waan wayii mi'attii tana godhan malee balaa konkolaataatii miti kun kijiba. Reenti keessan mana kimi akkanaa jirte teenti. Namichi kun makiinaatti ittiin garagale inni lajjeemni. Mana kimi akkanaa jira reeffi jedhee maaliif hin himin namichumti naa bashaan suni. Reeffi sii bakka akkasii jira maaliif hin jedhin lookeeshinii mana kimichaa maa mucaatti hin kennin. Mucaan kun hin duune ammaa reeffa arginutti. Kanaaf mucaan kun osoo hin beennee dhaqamee irraan ba'amee qabamuu qabaa nu jalaa bada ka jedhu ni furmaata kaayan artisti tufa itti fufa. Ayyee yaadaati kaafsarra dabalee kan jechuu barbaadu xiggeedhammaan kan duuta jedhamtu tun obboleettii ta'e ta'uu qofa beeki. Atamma wanti godhuu qabdu akkaataa ittiin dallaalticha ammatti argamee ta'u ishiin illee jiraattee duutee maal keessa akka jirtu galtuu irratti mujeessi malee nama jechuun beektee ati obboleettii ta'eeti amma garaan dhalaa haatiin boossi obboleettiin hin boossi obboleeyyan hin bo'an maatiin hin bo'an kanatti yaaduu qabdu dhugaa obboleettii amma duute jedhanii kana akka ishiin reeffi ishiillee biyya galu godhuudha malee dhimma jireenya achitti nafaa ani keessaa harkan qabu ani maalan balleessee gachaa ba'i. Akkuma kee manaa baatee achi hidhatte waan taateef akka dhugaan ishiin reeffi ishii gara biyyaatti galu atillee maa waliin hin galle gargaaramuu dandeessati abbaa fedhe si gargaara si waliin jiranus. Inni guddaan reeffi obboleettii teenya akka gara biyyaa galu mucaa dallaala jettu karaa mubaarakkaa nama si bira dhufusa wajjin akka inni qabamu raawwachiisu reeffi ishii akka argamee gara biyyaa galu taasisu. Kanarratti maal murteessituudha ammati. Isas hin beektaa akka itti ishiin illee baateen beektaa waan hunduu si harka jira. Dallaalticha illee qamaan beekta. Warra siin jedhu kana wajjin dhaqxee reeffi mucaa tanaa galuu qaba. Kanatti yaadu jechuun barbaada. Kan murteessaadha kun maaliif galuu qaba reeffi iyyuu waan taateef bira jirti dubbiin dallaalticha illee situ qaba. Micoon akkatti baate nam beeka. Murtoon kenninni maakii qabadhuu dhaggeeffadhu waan siin jechaaran. Maakii qabadhuu dhaggeeffadhu waan isaan siin jedhan. Micoon nam beeka. Lubbuu namaati waan ta'eef sirra akkaataa isheen ittiin baate asii wajjin haasa'aa Mu'ee sagaleen jira lammii yookaan mootota abbuu muraa sagaleen koo dhaga'amaa jira yoo ta'e lakkoofsa Abu Daawud cufaanatti ta'e ijoollee lakkoofsa Abu Daawud qabdanu Abu Daawudiin dawwalaatii Mubaarak Musammaa mana isaatti barbaadaa jira jedhaa naawama. Abu Daawud amma warra seeraa fudhatanii imbaasii keessa illee hojjetu waan ta'eef
warra seeraa fudhatanii obboleettii keenya fudhatanii namichi kun akka inni to'atamee reenfi mucaa keenya akka jiru eessa akka jiru hin goonu taanaan sheeriin gootanu taanaan sheerii hambatabbataa koppiliinki batabbata bar dubartiin gama sana jechuudha teessee kanaa ol baasaa olti keenya garuu reeffi keenya nutti nagaamu ay dubbadhu artisti Tufaa. Waan dubbachuu qabdu barate dubbatteerta xiggee waliin taanii mucaa dallaaltichi qabamee reeffi ishii bakka jiru dhufuu qaba. Xiggeen kan murteessuu qabdu sirraa kaasee warra jala jirurraa kaasee xiggee waan amma mana ijaazaa teessee argattuuf wanti ishiin achitti hojjechuu karaa uffatte caalaa intala biyya kee intala Oromoo garaa kee obboleettii kee dhiiga kee reeffi ishii akka biyya galu godhuu qabdaati. Si bira jira dubbiin dallaaltichaan wal qunnamsiisuu qabda nama mubaarak si kennu kan uf kenniiti reeffa ishiitu fuutee galuu ni qabda maleeti. Ani hin beeku miti dallaaltichaan beeyta mucayyoon beeyta. San booda dallaalticha qabanii akka inni reeffi ishii dhufu gochuu kan qabu si'i. Kanaafuu dallaalticha akkaataatti qaamuu irratti mijeessuu qabda. Homaa tokko wanni si bira dhufu hin jiru bar si tajjeesee miti amma lubbuu namaati kan haasaa jirru kun lubbuu namaati bar tabageemi miti dhala namaati bar dhiiga keeti bar obboleettii teeti bar akka reeffi sun gara biyya kanaa galutti irratti sirumaan si dubbachuu qabaayu. Bakka inni itti argamu si dubbachuu qabaayu. Bilbila dallaaltichaa kan garaa toora inni itti argamu hunda seeran nuu kennuu qabaayu. Akka nu asirraa yeroo irra deddeebiinee sitti dubbannu kanaa miti. Fuutee maatii ishii biraan ga'uu qabda reeffa obboleettii teetti kana. San booda si gargaara abbaan fedhe waan achitti argatu san reeffa ishii fuutee galuu qabdaati mataan kee dubbachuu qabda. Itti gaafatamummaan dheessiin akka itti duute maalitti akka duute seera mana yaalatti qorata waan taateef hin baqatiin waan ati keessa hin jirre waan ta'eef du'a ishii keessaa harka qabaatin malee yoo du'a ishii keessaa harka qabaatte akka itti duute yoo beekte. Ani amma iddoon ani ofii kiyyaa jedhu. Akka soogoo ta'uun waqatte harka keessaa qabda jechuudha. Yommuu haasa'e. Ayaan akkaataa isheen ittiin duute maani duute naan jedhani du'uu ishiin dhaga'e malee akkaataa isheen ittiin duute ani hin beeku ani. Akkaataa isheen ittiin duute ani hin beeku. Immoo mana ijaazaa namtichaas ijoollee keessa jiranii na ergaa jedhe malee amma lookeeshinii manichaa hin qabu. Ani egaa mana isaatii ba'ee afiitiin jiraachaa ture naannoo jechuudha. Yaadira naannoo deemsa isaatii ja'aatii achiin jiraachaa ture. Amma ol deebi'ee jechuudha. Inni immoo amma karaa hundaan silkii jalaa cufatee jira jechuudha. Silkii ijoollee achi keessa jiraniitiin kan ani qunnaa jiru waan ta'eef ijoolleen achi keessaa yoo achi keessa jiran lookeeshinii naa kennani lookeeshinii manaatiin hin kennaa ofii kiyyaa immoo maaliif hin qabama? Waasi gaafadhu obboleetti. Dhiifama wajjin mube. Wayye. Wanti jechuun barbaade obboleetti ta'e sanaan jechuudha. Fakkeenya mucayyoon tun duute jedhamee ni jira. Namichi kun fakkeenyaaf suuraa isiin argine dhiiga isii bakka isiin mataa isii itti kuftee bakka aksiidantiin isii itti rukutamtee ittiin argamne. Mucayyoon tun fakkeenyaaf yooma isiin rukutamuu dhabdee tumaanuu isii bootaa biraa fiidanii birrii irratti barbaadan yookaan rakkoo biraatu taate. Akkamitti du'a isii kanaa yoo akka isiin itti duutedha amanuu dandeesse. Fakkeenyaaf jechuudha ati amma silkii ka dura ittiin fayyadamtu silkiin sunillee jechuudha cufatuu hin qabu. Maaliif rakkoo tokko eegan qabaanne taate dhiiga obboleettii ta'e tanaayyuu situ baasuu qabannu caalaa. Tokkoffaa mucayyoon tun nama fira kiyyaati jette nama haadha ishii beeku jette kanaafi ati jechuun nafseen isiituu yoo kabaatu taate nafseen isiituu kan jechuudha duuteyyuu dhabamtee jetteeyyuu dhabamtee jirte ati immoo akkamitti kan jirtu dhiiga isii bakka seentee baasuu qabda malee wanni ati duubatti jirtu tokko hin jiru. Yoo rakkoon jiraatee rakkoo tokko keessan waan ati qabu taate rakkoo sana akka addaan baasii dubbadhu. Kana yoo hin taane immoo atuuyyuu bakka seeraa dhaquu qabda. Atuu seerri si barbaada fakkeenyaaf. Yoo haala kanaan jechuun kadheessitu taate ilma namaati. Hin duuteef hin jirti isiituu hin beekne bakka jirtu taate sooyixee seeran qabsiistes bakka isiin jirtu yoo duutellee dhiiga isii gumaa isiitu kabaasuu qabu siin. Tokkoffaa namicha mana ijaazaa galtan suni namni ati mana ijaazaa galtu sun isilleen ijaazaa isa biratti bahuuf deemti waan taateef itti gaafatamummaa dhibbatti ka fudhatu namicha isiin ijaazaa ati biratti galtu san. Itti ka'ansee ka baajaaji namicha isaa makiina ergisan. Maaliifi gaafa birrii fudhatee yookaan mana xalabaati isii baasee jechuudha namichi sun mana xalabaati meetiin tun ka haaraa obaaf taate
tokkoffaa mana xalabaatii si balleessu itti gaafatama. Silkiin isaa ka sagalee inni ittiin haasa'eef lookishiin ittiin ergeef waa hundaafuu itti gaafatamuu qaba. Namni dallaalli ati mana bira galtuu fi kan immoo isii fuudhe sun itti gaafatamuu qaba waan ta'eef akkanumatti irra mammaranii tumaan nafseen namaa jechuudha. Borullee atillee akkasumas saafanii si ajjeesanii hin jiran gumaa kee nu baasa. Kabirallee akkatti awwaalamtee ittiin jechuudha jiraattu yoo taate. Kanaaf wanni ati cal'isu tokko hin jiru. Dhiigni obboleettii keetii dhiiga kenna hunda waan ta'eef dhugaa rabbii waan rabbi sitti argu obboleettii teenna nama hin sodaatin rabbiin sodaadhuti dhugaa isii baasuu qabda. Maalifi kuni gumaadha laasitti nama kana wanta ati irraa beektu yoo taate ati dhoysitee kan jettu taate borummoo gumaan balbala keetitti gala mana keetitti gala maatii keetitti gala sitti ati amma dalagattee jiruu keessa boruutiif yaadda miti garuu isiin immoo yookaan duutee isii awwaalatanii hin jenne yookaan jiraattee bakka isiin jirtu hin barre abbaa fi haati isii maatiin isii jechuudha. Akkamitti waan kana dhiiga boottee soquu qabda malee wanni ati cal'istee wanni ati duubatti shilla jettee jettu tokko hin jiru. Ilma namaati bara obboleettii maal taatee? Baasii lakkoofsa isallee baasii lakkoofsa kan biiroo kan dallaalticha kaa'ee isii baasee fide sanillee baasii kanneen hundaayyuu dhiyeessuu qabda. Sige maqaan namichichaa eenyunni maqaan namichicha baangaaliitti kenne suni mana jaalaa biratti qabu suni maqaan isaa eenyunni inni ati bira teessu sun. Maqaan isaa eenyu jedhama? Maqaan isaa eenyu dubbata? Shuberichatti na walamu. Yalla Tsige. Deebii kana qofa naa deebisiitii dubbadhaa. Obboleettii teenya. Geetuu jedhama. Hin mari'atin obboleettii teenya ilaal. Hin mari'atin mucayyoon tu viidiyoo baatee haa dubbattu mu beenu. Viidiyoo bahi dubbadhu. Mucayyoon viidiyoo haa baatee dubbattu. Dhagaan jirta moo dubbachaa jira? Mubaarak Tsige walgahii. Viidiyoo bahi dubbadhu. Fuula keessa laaltee dubbatuu qabna. Viidiyoo bahi dubbadhu. Viidiyoo as bahiitti mucayyoon viidiyoo banadhu viidiyoo bahi dubbadhu. Nabi de banamuu banaa oo dandeessu. Walgahii fi lafeetii dubbadhu wanni sodaatu tokko homtuu hin jiru. Ati walgahii fi ergaa isaan qabaanne erga du'a mucayyoo ma waan sodaachuu. Du'a mucayyootu situ dhaabbatee too galchuu qaba buleetti. Waan atu ajjeese seeta. Reeffa ishiitu barbaadu kan qabu si. Naafiyyoo dubbachaa jira miti dee kana caalaa akkamitti dubbatu. Viidiyoon immoo na dide kaa banamuu taadaa maal godhachu dee. Sige qoy. Sige. Ela ganama amma kana nutti dubbanne amma garuu amma raachii dhumaa sii kennaniiru yoo isa akkanas ta'ee sanas ta'uu baate hin qabamta garuu karuma seeraa haala mubaarak nama sii kaa'een dhabe. Mucayyoo baasee lubbuu mucayyoo tanaa dabarsiisee lakkoofsuma isaa nuu kennan lakkoofsa baangaalii kennite baangaalii shirreerticha baangaalii ishiin kennite sun lakkoofsa hin hojjetu asan kanaan kan si gubee lakkoofsa ishiin kennite lakkoofsa shirreerticha kan baangaalii. Kanisi kanuma si kana naan qabnee si lakkoofsa. Jira. Sheer si godha. Sheer naa godhi boo. Akkamitti dhalli Oromoo tokko duutee waa'ee birrii haasofti tokko. Maatiin dhimma birrii wayii qabu se'aartii. Jara keenya wallaahi rakkanni ala wallaahi. Marrimaan si gubaaban maatiitti dawwaltee barrilaan ila intalli keessan duuta jetteen ta'e isheen intalli teenya maaliin duute waan isheen duute hin himne eessa jira reeffi hin beeku maaliin duute hin beeku duuta ishee akkamitti beekti shifeerri dawwalee natti hime duute shifeerri kan erga ishii dallala kan erga ishii mana maadaamiti kan baase ishii hin beeku jette amma immoo asuma deebistee maallaqa talaatan galchaa lakkaawuntii firaa ittiin maatiidhaan. Inni deebistee dammoo maaliin duute jenna makiinaa gubateedha makiinaa sun gubatee immoo beelaali namas achi keessa namni du'uu hin danda'a. Asa makina sunu gubachuu haa baatu makina walitti bu'eeyyuu dhiigni hin jiru eessa dhiigni jira eessa reeffi mucayyoonaa carqii gurraacha sun reeffi mucayyooti jette du'atti amma jashii guutte suni reeffa laali ka obboleessa kiyyame kana maal jettan isin cillama guyyaa adiyan cillama nama jiru akkana jette kun afaan ishee guutte nama dhibba meeqa irratti akkas jette du'atti. Namoonni 2,200 kun sheer godha qaayidaan achi barbaariitiif hattuu yoo mokki jedhe malee hin dhiyaatu. Qaalletti maqaan akkasii hin banne kottuuti
وانجب تلتم يونا من تفرندي كتازي أجلسه بودي أجلته سنة كيف فتيقاته ما كنا نجتن ما كنا نجتن لفت نتين نعرانيا كتو دي دولو بدو أبولة تيجينا والله تيجا بدو ما غوتو تبرة تبودي لا كوسا كي بوليسي تيجينا تيجا بدو ما غوتو فلتا مالك إربين كن شوادا كنا لومبو جاب مكانو ياتي سيارة شاكاني أكمل توي مالك أنا بتسلم ترى ميجي وانت ولا جاكاتا إيه نص مشاكل فريندي سيتاولو نامنا أنا متكون tokkoffaa namichi indishii ta'uu danda'a inni lammaffaa micayyoon qarshii guddaa fudhattee baatee qarshii irraa fudhatanii ajjeesisiisuu danda'an yookaan immoo baangaalii maal beekan abbaa isaanitti gurguratan hin beeknu nuyi. Inde waan beeknu tokko hin qabnu nu haa gaafataman. Fudhattee baatee bar takkaa maatii maallaqa ergitee hin beektuu bar. Mubaarak laa bar. Micayyoon kuni bari laa duute miidhaan kana ni qabu. Kana nani micayoo kana laa keessan illee gaafachaa ture kaleellee silee. ሶስተኛ ያላችሁ አማርኛ ተናጋሪዎች ይሄ ሰውዬ ማን ብሔሩን የማውቀው ነገር የለም፣ ግን ቋንቋ የሚጠቀመው አማርኛን ነው። አማርኛ ተናጋሪ ነው። ሰውዬው አማርኛ ተናጋሪ ነው፣ ግን ብሔሩን አላውቅም። ሳውዲ አረቢያ ነው የሚኖረው፣ ሐዋላ ነው የሚሰራው። እህታችንን ከስራ ቦታ አወጣለሁ ብሎ ከሄደ በኋላ መኪና ተቃጥሎብኛልና እህታችሁ ሙታለች ብሎ ተናግሯል። ስለዛ መጥቶ እህታችን እንዴት እንደሞተች አደጋ የፈጣሪ ነው። ማንም አስቦ የሚያደርገው ነገር የለም። እንዳንድ ሰው ግን መጥቶ እህታችን እንዴት እንደሞተች የት እንደሞተች እና ሬሳዋ የት እንዳለ ተቃጠለ። ምን ማለት ነው? ተቃጠለ። በዚህ መኪና ነው ይቃጠለ። አካውንት ይኸውና፣ ይኸው ሁላችሁም ከፈለገ አካውንት አሁን ይቃጠል። ኮምፕሊን ጎዳጆች በዚህ መኪና ሞተች። መኪናው ተቃጠለ። ዋት ዱ ዩ ሴይ? ምን እያልክ ነው? ስለዛ ይሄ ወንድማችን ሳውዲ አረቢያ ስለሚኖር መጥቶ እሱ እንዴት እንደተረፈ እሷ እንዴት እንደሞተች ብዙ ጥያቄ አለን ከሱ ማለት ነው። ይሄ ነፍስ ነው፣ ምንም ነገር አይደለም። እሱ ይሄ ነፍስ ነው። እዛ እጄ ብሔር ስር እደበቃለሁ፣ ጅኒ ቆለት ስር እደበቃለሁ። የለም እንደዚህ ያን ነገር። ቃልቲ ገና ፊደሉ ቃልቲ ገና ማን ብቻ ነማን ባቲ ባለ ፈንዱበዳ ቃልቲ ገና ፍረሲ ለኮሰማቲ ሲደም ዲካ ቡጅራ namni jira baram namni beeku jira qaama namni shi beeku namni maatii beeku jira namni maatii beeku namni irraa fudhuu danda'u ni jira jechuudha. namni maatii beeku lakkoofsa maatii sadan isaaniiyyuu riyaad magaalaa riyaad keessa lakkoofsa si erge beekamu bee lakkoofsa inni si erge suni lakkoofsa inni si erge hin beeka lakkoofsichi maatiidha maatii ishis hin beeka የሚኒልክ ሲኒ የሚኒልክ ሲኒ እንዴት ነህ? ብሔሩ ምንድን ነው የምትሉት አላውቅም። ከአሁን በኋላ አማርኛ ተናጋሪ ሁሉ አማራ ነው ተብሎ እንዳይፈረጅ ጠበቃ ነኝ እኔ ራሴ። የለም እንደዚህ አይነት ነገር። የብሔር ጦስ ውጡ። ብሔሩ ምንድን ነው ምናምን የምትለው እዚህ አውቀህ ነው ያለ ለማሽቃበጥ። አማርኛ ተናጋሪ ሁሉ ማን ነው አማራ ያደረገው? አማርኛ ተናጋሪ ነው አለቀ። ይበቃል። አይበቃህም? ሰማክ? አማርኛ ተናጋሪ ነው ተባለ። ምን አባ ያደርግልሃል? ሀበሻ ነው በቃ።
This is Habasha. አማርኛ ተናጋሪ ነው። እውነትም ሀበሻ ራሱ እኮ አይመስልም ሰውየው። ማቱን ጎቼና ነማምባ እንተናና ነምቃልቲ ገና ቢደሉሽን ነምኔ እንተለከለ ቤተር ወልገላ መቃንሲ ወርቄ ለሚ ለሚ መገርቱፋት ማርታፋት ሼር ጎሪ ማርታን ፋን ቤኩ ሚቲ ማርታ የኦሮሞ ተወላጅ ናት። ልጅ ማቹዋንና ሰውየውን ያገናኘች እሷ ስለሆነች መታ ማን እንደሆነ ልጅቷን እንዴት እንዳገናኘ